lakkoofsi Facebook iyyaan banadhe na jalaa gubate akkamittiin haaraa itti jijjiirratuu danda'a akkasumallee lakkoofsuma Facebook aan banadhe iyyuu hin beeku eessaan argatuu danda'a Facebook yeroo bilbila tokkorraa bilbila tokkotti hin dabarfadha jee lakkoofsa duraan irratti koodii naa erga lakkoofsi sun cufame akkamittiin koodii san argatuu danda'a akkasumallee biyya biraa taa'ee lakkoofsa biyya keenya akkamittiin itti guuttatuu danda'a yeroo biyyatti gale lakkoofsa biyya namaa san waan hin arganneef akkamittiin lakkoofsa biyya keenya itti guuttatuu danda'a gaafii maamiltoota keenyarraa naaf dhiyaate baay'inaan yeroo hedduu irra deddeebiin kan nagaa deebin keessan kunooti nagallee hin daganne akkam nagaa jirtu baga irra deebin gara chaanaala Oromaan dhuftan namoonni haaraa dhuftan yoo jiraata subscribe godhaa maatii keenyatti dabalama amma kallattii maan karaa barumsaa isin dabarsa nafaana bu'a. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo walitti deebinee jira akkuma reef mata duree irraa isiniif tuquuf yaale lakkoofsi Facebook keenyan bananne yoo nu jalaa cufame haala kamiin haaraa itti jijjiirratuu dandeenya akkasumallee lakkoofsuma Facebook aan baname yoo hin beeknellee Facebook keessa yoo namni isiniif bane salphumatti email moo lakkoofsan jira ka jedhullee bal'inaan viidiyoo kana keessatti kan waliin ilaallu ta'a. Kana sirreeffatuuf jalqaba Facebook keenya keessa seenne bal'inaan waliin ilaalla. Facebook irratti yeroo tokkoof kilik gootu. Sana booda Facebook ni haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Tuqaa sadeen karaa harka mirgaa jirtu mataa gubbaa Facebook irra yeroo tokkoof kilik gootu. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa mataa kana gubbaa settingiitu jira yoo settingii asii dhabdan jechuudha jala kanatti gadi buutanii jechuudha setting and privacy jettu tanarratti yeroo tokkoof kilik gootanii gara fuulduraa deemtu. Sana booda settings bakka jettu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu jechuudha. Sana booda ammallee haala kanaan isinii dhufa personal details ka jedhu isuma tokkoffaa kanarratti yeroo tokkoof kilik gootanii jechuudha. Namoonni dubbii isaa hin beeknellee bakkuma nan xiyyaa adii kanaan isin argisiisu na jala deemati ilaalaa jechuudha hordoftoota kiyya. Irra deebitanii viidiyoo hojjetameef immoo gaafii gaafatuun dhorgaadha jechuudha hordoftoota kiyya yeroo meeqan irra deddeebin isinitti hima jechuudha viidiyoo sirriitti hordofaa irra hin ariinaati suuta jaati hordofaa viidiyoo sirriitti yoo hordoftan jechuudha ani waan dhugarratti hundaa'e qofan isin barsiisa karaa isiniif galuuf jechuudha namoota dubbisa hin beeknelleef akka isiniif galuu danda'utti jechuudha giddugala godhee isin barsiisaa jira waan ta'eef jechuudha hordoftoota kiyya haala kanaan eegaa inni fuula kana isinii fide jechuudha asirratti gadi buutanii ammallee personal details ka jedhu irratti kilik gootu jechuudha sana booda ammallee haala kanaan isinii dhufaa jechuudha amma asirratti email isin banattaniin fi lakkoofsa isin banattanillee walirratti bakka tokkotti isinii fidaa jechuudha yoo sadii fi afuriin guuttattanillee ilaaluu ni dandeessu jechuudha kanaafuu maal gootan jechuudha asirratti contact info ka jedhu kana fuuldura qastiitu jira jechuudha qastii kanarratti yeroo tokkoof kilik gootanii gara fuulduraa deemtu. Sana booda ammallee haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa Facebook keessan abbaan fedhe yoo isinii banellee yoo lakkoofsa ittiin bantan dagattanillee emailaan jira moo lakkoofsaan jira ka jedhullee salphumatti haala kanaan ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Amma Facebookni kiyya kun emaila tokkoo fi lakkoofsa tokkootu irra jira jechuudha. Lakkoofsi kun cufame haa jennu amma gubate bakka amma waan tokko irratti naaf ergamuu hin danda'u gubatee jira jechuudha. Biyya jijjiirradde haa ta'u biyyuma keessa jirutti narratti haa cufamu cufamee jira jechuudha. Kanaafuu haaraa akkamittiin itti guuttadhe yeroo paaswordii Facebookaatiin jijjiirradde jedhe koodii lakkoofsa duraan irratti naaf erga akkasumallee yeroo bilbila tokkorraa bilbila tokkotti dabarfadha jedhe koodii lakkoofsa duraan irratti naaf erga kanaaf jijjiirratuu hin danda'u jechuudha namoonni baay'een Facebookni isaanii fooloon guddatee yeroo hordoftoonni ol deeme kan itti dhaban sababni guddaan kanaa jechuudha hordoftoota kiyya kanaaf salphumatti haala kana yeroo inni isinii dhufe lakkoofsa haaraa itti guutuu jechuudha lakkoofsa haaraa akkamitti akka itti guutan step itti aanu kana hordoftanii itti guuttatuu ni dandeessu amma sirriitti adda baafadha lakkoofsi kun asitti dhumti isaa 72 jechuudha 3972 lama jechuudha dhumti isaa jechuudha kiyya gubbarratti illee emaila tokkootu irra jira jechuudha akka walitti isin hin fakkaanne jechuuf kan biraatiin itti guutuu deema waan ta'eef kun cufamee jira waan ta'eef jechuudha kanaafuu asirratti filannoo isa lammaffaa add new contact ka jedhu kanarratti cuqaastanii jechuudha lakkoofsa lammaffaa filattuu jechuudha sana booda haala kanaan isinii dhufa yeroo isin achirratti cuqaastanii add mobile number ka jedhuu fi add email ka jedhu ni argattu jechuudha asirratti emaila itti guutuu gubbaa kanatti mobile keessan lakkoofsa keessan itti guutanii jechuudha har'a kan waliin ilaalu lakkoofsa gubate akkamitti haaraa itti jijjiirrana kan jedhu waan ta'eef jechuudha kan emaila viidiyoo itti aanu keessatti qabadde isiniif dhufa jechuudha emaila gubate akkamitti itti jijjiirranaa fi akkasumallee Facebook lakkoofsan baname akkamitti gara emailatti jijjiirrana ka jedhu viidiyoo itti aanu keessatti qabadde isiniif dhufa jechuudha hordoftoota kiyya kanaafuu add mobile number bakka jedhu irratti yeroo tokkoof kilik gootu jechuudha sana booda haala kanaan maqaa Facebook keessanii jala kanatti illee isiniif fide biyya isin keessa jirtan gubbaa kanarratti koodii waliin isiniif fida asirratti gadi buutanii enter mobile number bakka jedhu irratti lakkoofsa keessan isa sirrii kan haaraa kan
amma dalaguuf deemu san itti guutuu jechuudha sirriitti adda baafadhaa hordoftoota kiyya amma lakkoofsa haaraa itti guutatu deemnaa jechuudha kan dalagu san kan duraan cufamee miti kanaafuu asirratti lakkoofsa keessan itti guutuu jechuudha ani amma lakkoofsa kiyyattiin guutaa ani amma kunoo lakkoofsa kiyyallee itti guuteetiin jira jechuudha haala kanaan eega lakkoofsa keessan itti guutanii xumurtanii jechuudha jala kanatti neekistiin ni jirti neekistiin tun amma isiniif hin cuqaafamtu jechuudha barreeffamni keessatti gaddeebi'e sababni maali beektu lakkoofsa fi feesbuuka waliin qabsiifnee jechuudha kanaafuu suuta jettanii akkanatti ol harkistanii asitti maqaa feesbuuk keessanii ni argattu jechuudha fuuldura kanatti geengootu jira geengoo kana keessatti raayitii cuqaastuu jechuudha yeroo isin gongeerroo cuqaastan raayitiin itti isiniif baati sana booda haala kanaan kunoo neekistiin ol baatee nutti mul'attee jirti jechuudha kanaafuu maal gootanii yeroo tokkoof neekistii gootuu jechuudha sana booda kallatti man gara fuulduraan oofee koodii na gaafataan amma bilbilli asuma keessa jira waan ta'eef automaatikaalii ufuma isaatiin fudhataa jechuudha hordoftoota kiyya lakkoofsi asuma keessa jira waan ta'eef koodii naaf ergee jira jechuudha enter your confirmation code naan jedhee jira jechuudha koodii lakkoofsa kanarratti siif erginee jirraa naan jedha jechuudha hordoftoota kiyya lakkoofsa illee kunoo asitti naaf kaa'e kanaafuu maal gootu as keessaa baatanii lakkoofsa asirratti guutan kanarraa koodii fudhattu jechuudha koodii achirratti isin ergame dijiitii 6 yookaan dijiitii 4 achirraa fudhattanii bakka duwwaa kanarratti ni guutuu jechuudha ani amma kun koodii itti guutee xumureetiin jira jechuudha eega haala kanaan koodii itti guutanii xumurtanii jechuudha jala kanatti gadi buutanii jechuudha neekistiin ni jirti neekistii bakka jettu tana cuqaastanii kallatti maan gara fuulduraa deemtuu jechuudha nammaaf neekistii irratti cuqaaseen jira ni eegganna jechuudha hanga inni nuuf banamuufi sana booda kun haala kanaan isinii dhufaa kan ammoo x gootaniituma irra darbitan yookaan jala kanatti gadi buutaniituma kiloos bakka jettu tana cuqaastanii jechuudha irra darbituu jechuudha nama kiloos godhee irra darbeen jira kun amma haala isin argitan kanaan lakkoofsi amma asitti kun reefuun tana lakkoofsa tokkoo fi iimeela tokko qofaatu irra jira kun amma lakkoofsi lama asirratti naaf guutamee jira jechuudha haala ajaa'ibsiisaa ta'een jechuudha asirratti naa guutamee jira jechuudha bakki namoonni baay'een itti dogongoran asii jechuudha hordoftoota kiyya lakkoofsa kanam irratti guutuu malee akka inni koodii nuuf ergu hin godhanne jechuudha kanaafuu maal goona lakkoofsa keenya kanaa fi feesbuuk keenya wal qabsiisuu qabna jechuudha namoonni tokko tokko fakkeenyaaf yeroo bilbila haaraa bitatan jechuudha lakkoofsa illee itti guutadheen jira garuu koodii naaf hin ergu lakkoofsa haaraa irratti warra jantu jira jechuudha kanaafuu jechuudha sababni isaa koonfarmii walirratti hin goone wal hin qabsiifne jechuudha kanaaf maal gootan jechuudha lakkoofsa amma itti guutan kanarra ni cuqaastuu jechuudha kan duraanii osoo hin taane jechuudha kan ammaa kanarra fuuldura qastiitu jira qastii tanarratti ni cuqaastuu jechuudha sana booda haala kanaan isinii dhufa garaagarummaa isaa asitti ilaalaa jechuudha confirm number nuun jedha lakkoofsi kun amma confirm hin taane wal qabsiisii nuun jedha jechuudha kanaafuu maal gootan jechuudha asirratti confirm number bakka jedhu kana ni cuqaastu jechuudha yeroo isin cuqaastan haala kanaan lakkoofsa keessanillee ol baasee isinitti argisiisa maqaa feesbuuka keessanii jala kanatti isinitti argisiisa jechuudha kanaafuu maal gootan jechuudha jala kanatti gadi buutanii jechuudha maqaa feesbuuka keessanii fuulduratti geengoo kana keessa raayitii gootu sana booda jala kanatti kun neekistiin isiniif neekistii kana ni cuqaastu jechuudha ni eegganna hamma inni nuuf banamu neekistii eega cuqaasne boodan jechuudha kallatti maan koodii lakkoofsa keenya irratti nuuf ergaa jechuudha kunoo lakkoofsa keenya illee gubbarratti ol ba'ee nutti mul'ata kallatti maan lakkoofsa keenya kan amma itti guuttanne sanirratti koodii nuuf ergaa koodii achirraa fudhanneetuma asirratti guuttanne kallatti maan jechuudha keessatti nu deebisaa jechuudha ammaaf koodii itti guutuun nan barbaachisu jechuudha lakkoofsa kana itti jijjiiruu waan hin barbaadiniif isin koodii lakkoofsa keessan haaraa sanirraa fudhattanii bakka kanatti koodii dijiitii 6 yookaan dijiitii 4 itti guuttanii sana booda jala kanatti gadi buutanii jechuudha neekistii bakki jettutu yeroo isin achitti guuttan isiniif iftii jechuudha akka fakkeenyatti yeroo nama haala kanaan itti guute jechuudha jala kanaan neekistiin iftii irratti cuqaastaniituma kallatti maan jechuudha lakkoofsa keessanii fi feesbuuk keessan wal qabsiifattu jechuudha amma booda lakkoofsa keessan kan duraan isinirraa cufame yoo feetan ni dhiifta yoo feetan irraa gubdanii jijjiiramee jira jechuudha koodii lakkoofsa haaraa irratti isiniif ergaa jechuudha ammaaf irraan deeba jechuu waan itti guutuu hin barbaadiniif haala kanaan lakkoofsa haaraa eega itti guutanii koonfarmii walirratti gootanii lakkoofsa duraanii san irraa gubduu jechuudha fakkeenyaaf amma kiyya kan gadii kun cufame jechuudha lakkoofsa kanarratti hin cuqaasaa jechuudha ka gubate kana fuuldura qastiitu jira qastii fuuldura jirtu irratti ni cuqaastu jechuudha lakkoofsa gubate san irraa gubduu jechuudha ka biraa bakka buuftanii jirtan waan ta'eef sana booda haala kanaan isinii dhufa asirratti wal qabsiisuu feetamoo gubuu feeta jedhee nu gaafata jechuudha delete number ka jedhu kana cuqaasna kan diimaan barraa'e isa gadii kana jechuudha sana booda haala kanaan nu dhufa delete number jedhee question mark fuuldura nu kaa irraa gubuu feeta jenne eeyyee jennaan jalatti gadi buune delete ni jirti delete goonaa jechuudha sana booda haala kanaan isinii dhufa kana yoo barbaadan kiloos gootaniituma irra darbitu
dandeessu jechuudha hordoftoota kiyya amma guutummaan guutuutu jechuudha lakkoofsi kun gubatee jira jechuudha hordoftoota kiyya kun amma haala isin argitan kanaan lakkoofsi reefuun tana hedduun yookaan lakkoofsi lamaan as jiru sun jechuudha gubeetiin jira jechuudha kun amma tokko qofaatu naafafee jechuudha haaraa mati jijjiirrade kana qofatu asitti naafafee jechuudha haala kanaan jechuudha isteeppii baay'ee salphaa ta'e kana aappii tokko osoo hin fayyadamin jechuudha Facebook keessan kan jechuudha hordoftoota baay'ee qabu sababa lakkoofsaatiin kan isin jalaa cufamu yookaan bilbila irratti isiniif darbuu dide jechuudha haala kanaan jechuudha lakkoofsa haaraa itti jijjiirratanii sirreeffatuu ni dandeessu jechuudha yoo lakkoofsi sun isin jalaa cufame akkasumallee yoo fakkeenyaaf biyya namaa teessanii lakkoofsa biyya keessanii itti guuttatu barbaadan yeroo biyya galtan akka isin fayyaduuf jechuudha lakkoofsa biyya keessanii san asumaan itti guuttan isteeppii manama isinitti argise kanaan lakkoofsa biyyaatti guuttanii yeroo itti guuttan koodii isin gaafata koodii san immoo warra biyyarraa fudhatanii jechuudha itti guuttatu ni dandeessu jechuudha akkasumallee hordoftoota kiyya yeroo konfarmi walirratti gootanillee jechuudha koodii isin gaafata lakkoofsi keessanii koodii lakkoofsa keessanirraa fudhatanii jechuudha itti guuttatu jechuudha maamiltoota Oromaan kabajamoo barumsi keenya isiniif ifamoo ifaa miti yoo ifa isiniif ta'uu baate komentii jalatti naaf barreessaa barnoonni irra isiniif qabadee dhufellee jalqabaa kaafnee kan hangammatti waliin ilaalaa turre kana akka isin gammachiisuuf akka warraa baratanillee abdii guutuun qaba marree isinillee viidiyoo kana ilaaltanii eegatu murtanii chaanaala dinqii fi dhugaaf dhugarratti hojjetu kana sabiskiraayib gochuun maatii keenyatti dabalama namoonni haaraa dhuftan yoo jiraatan akkasumallee viidiyoon dabalataa guyyaa guyyaan kan nu gadhiifnu akka ofii isaatiin isin dhaqqabuuf mallattoo all notification irra keessanii nu hordofuu hin dagatinaan isiniin jedha viidiyoon keenya yoo isin gammachiise like tuquu hin dagatinaa yaadaa fi komii qabdanillee komentii jalatti naaf barreessaa isiniin jedha akkasumallee viidiyoon kun akka namoota baay'ee bira geenamuu irraa fayyadamuuf share waliif gochuu hin dagatinaa linkii chaanaala keenyaa kooppi linkii gootanii jechuudha waliif raabsuu hin dagatinaa guruppii adda addaa irratti gara feesbuukaatiin gara keessatiin garuma hundaanuu waliif raabsuu hin dagatinaa chaanaalli keenya paablik ta'ee jechuudha nama hunda biratti akka mul'atuuf jechuudha hordoftoota kiyya barnoonni irraaf qabadda asumarratti xumurama barnoota itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.